Addunyaan as deemtu haalaan nama sodaachisti. Yeroo ammaa kana miidiyaalee mootummaa caalaa miidiyaalee hawaasummaatu fudhatama guddaa qaba. Irra caalaan namaa sooshaal miidiyaa irra oola. Waggoota muraasa dura yeroo Facebook beekamtii argataa dhufutti sheekotiin muraasni Facebook kana fasaadbuuk jedhanii uummata irraa dhorkaa turan. Warri gaafas uummata irraa dhorku kanarra aktiivistii Facebook ta'es ni jira. Amma immoo TikToktu addunyaa dhuunfatu jira. Kan TikTok kun sheekotii qofa osoo hin taane warroota lixaatis rifachiisee jira. TikTok balaa guddaan addunyatti dhufaa jira. Keessattuu dhaloota dhufu karaa hin taane ofutti jira. Kanaafuu waan kana dura dhaabbachuu qabna jedhanii mariitti jiran. Namoonni beekamtii guddaa qaban hedduu dhaabbanni Google fi Apple appilikeeshina TikTok akka bilook godhan gaafachuu jiran. Aktivistoonni keenyas kan TikTok kana balaaleffatan hedduu. Daa'ileen bebeekamuunis TikTok kana hammeenyi isaa dubbatan. Angaruu waan addaa kan akkaan nama sodaachisu tokko isiniif himuuf deema. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waan as deemu osoo quba qabaattanii abadan haaluma kamiinuu TikTok hin komattan. TikTok waan gaariidha jechuutti hin jiru. Garuu yoo Rabbiin guddaan tumsa isaatiin nu dhaqqabe malee addunyaan garan taane deemu jirti. Waan brain chip jedhamu dhageessanii beektu? Microchip hin jenne. Brain chip sinin jechuu jira. Wanti kun waan uumama bakka irraa jijjiiruuf qopheeffamutti jirudha. Brain chip faayidaas ni qaba. Hammeenyas ni qaba. Waan fokkataa nama sodaachisus qaba. Mee gaaromina isaa irraa eegallu. Namticha kana beektanii? Elon Musk jedhama. Sooshaal miidiyaan Twitter jedhamu kan isaati. Kaampaanii makiinaa elektiriikaa Tesla jedhamu oomishu keessaa gahee olaanaa qaba. Taajira akka addunyaatti beekamu. Nama kanatu karoora addaa kan waggaa 10 hanga 20 keessatti xumuramu qabatee sochotti jira. Elektirooniksii Brain Chip jedhamu oomishuun bineensota adda addaa irratti yaalii jalqabee jira. Kaayyoon meeshaa kanaa namoota rakkina sammuu fi ijaa qabaniif furmaata qopheessuudha. Sammuun ilma namaa signaala elektirikaatiin dalaga. Yoo waan tokko hojjechuu barbaade signaala elektirikaa nervii keessaan gama qaaman biroo dabarsa. Fakkeenyaaf yoo deemuu fedhe signaala elektirikaa gama miilaa dabarsa. Haala kanaan miilli ka'ee socho'a. Saayintistoonni signaala sammuun dabarsu kana qoratanii meeshaa isa hubachuu danda'u qopheessan. Achi booda buqqee sammuu bananii chiippii kana keessa galchan. Chiippiin kun signaala sammuun dabarsu dubbisaa gama telefoonaa erga. Telefoonni ammoo signaala kana gama waan namni hubachuu danda'utti jijjiira. Chiippii kana fayyadamanii rakkina sammuu keessa jiru sirreessuuf hojii guddatti jiran. Chiippiin kun Neuralink N1 jedhama. Oomisha marsaa jalqabaati. Bu'aawwan chiippiin kun qabu keessaa kan jalqabaa miimoorii sammuu ristoor godhuudha. Fakkeenyaaf nama sababa adda addaatiin sammuun isaa miidhamee waan dabre hunda irraanfate chiippii kana keessa kaayanii waan inni irraanfate ristoor godhan. Haala kanaan sammuun isaa bakka duraatti deebi'ee waan irraanfate hunda yaadate jedhamee tilmaamama. Kan lammaffaa fi inni guddaan ammoo namoota ijaan hin argineef ija banuudha. Keessumattuu namoota agartuu ijaa malee dhalataniif teknooloojiin kun faayidaa guddaa qaba jedhamee eegama. Akkaataan inni itti dalagus akkana. Jalqaba sammuu nama kanaa bananii chiippii kana keessa kaahan. Achi booda kaameraa xiqqaa kallacha isaa gubbatti godhan. Kaameraan kun waan isa fuuldura jiru waraabee gama chiippii kanaa erga. Chiippichi ammoo waan kaameraan itti erge gama signaala elektirikaa jijjiiree sammuutti dabarsa. Haala kanaan namni ija malee dhalate addunyaa arguu danda'a jedhamee tilmaamama. Neuralink N1 kun elektiroodii 24,000 of keessaa qaba. Kun ammoo suuraa qulqulluu sammuutti mul'isuuf gahaa miti. Fotoon inni gama sammuu ergu kana fakkaata. Neuralink N2 ammoo elektiroodii 16,000 qaba. Suuraan inni gama sammuu ergu kana fakkaata. Qulqullina gahaas qabaachuu baatu guutumatti ijaan arguu dhabuu irra wayyaa. Wanti kun sammuu qofaaf miti. Sirna narvii guutuu keessatti ni hojjeta. Saayintistoonni chiippii kana qaama booyyee keessa kaayanii miila isaa koompitara irraa sochoosuu yaalii godhanii jiru. Haala kanaan qaama booyyee akka ofii fedhanitti ajajuu danda'anii jiru. Yoo wanti kun ilma namaa irratti hojjete nama qaamni isaa rakkina godhatee miilaan deemuu dadhabees tooftaa kanaan sochoosuun ni danda'ama jedhamee eegama. Chiippiin kun waan ilmi namaa uumamaan hin dandeenye hedduus dandeessisuu mala jedhamee abdatama. Fakkeenyaaf nama iji isaa haala gaariin hin argineef argaa ijaa qulqulleessuu, waan fagoo jiru as dhiheessanii zoom godhanii ilaaluu, ijaan dunuunfatanii sammuu qofaan fiilmii daawwachuu fi wantoota uumamaan hin danda'amne hedduu nama dandeessisa jedhamee tilmaamama. Yoo teknooloojiin kun milkaa'ee hojii irra oole, meeshaaleen elektirooniksii kan amma fayyadamnu hedduu faayidaan ala ta'uuf deemu. Fakkeenyaaf eerfoon gurratti kaayatanii waan adda addaa ittiin dhageeffatanis faayidaan ala godha. Sagalee dhageeffachuu barbaadnu qajeela koompitara irraa yookiin telefoona irraa gama sammuu erguu waan dandeenyuuf sababaan heedfoona mataatti baadhannuuf hin jiru jechuudha. Kana qofan seenaa. Fakkeenyaaf namni beekumsa guddaa qabu tokko yoo tasa du'e beekumsa inni sammuu keessaa qabu hunda chiippii kana fayyadamanii keessaa waraabuun ni danda'ama jechuudha. Beekumsa isaa guutuu kooppii godhanii nama biroo irratti ristoor godhan. Haala kanaan jaahilli fedhe beekaa ta'uu danda'a jedhamee tilmaamama. Kun tilmaama isaaniiti. Garuu waan dhugaa ta'uu natti hin fakkaatu. Amma gama hammeenya meeshaa kanaa ceena. Meeshaan Neuralink N1 jedhamu kun bineensota irratti yaalii godhamu jira. Akka gabaasni tokko ibsutti yaalii meeshaa kanaatiif hanga ammaatti bineensonni 500,000 ol du'anii jiru. Hubadhaa, yaaliin kun bara 2018 keessa eegalame. Waggaa 4 qofa keessatti bineensota 500,000 fixe.
Gaafa ilma namaa irratti yaalii eegalanis nama hedduutu dhumuuf deema jechuu. Wanti akkaan hamaan nama sodaachisu ammoo meeshaan kun koompitara waliin hojjechuu isaati. Akkuma nuti hundi beeknu koompiterri haak godhama. Yaada akka sammuun nama chiippii kana of keessaa qabu yoo haak godhame namni sammuu isaa haak godhe akka fedheetitti taphata jechuu. Fedhuu yakka dalagsiisa. Waan inni beeku keessaa haqee waan ofii fedhu itti galmeessa. Waan inni hojjechuun feene akka dirqamee dalagu godhuu danda'a jechuudha. Wanti kun yoo haasawwan salphaa fakkaata. Yaadame yoo namni tokko feesbuuka keessan haak godhe waan isinitti dhaga'amu. Yeroo garii feesbuuka sheekotii gurguddoo haak godhanii muuziqaa irratti maxxansan. Intala qullaa shubbistuu irra kaayan. Isin yoo wanti akkanaa isin mudate akkam taatamme? Kan sooshaal miidiyaa waan salphaadha. Yoo sammuun guutuun haak godhamee namni isin biratti kabajaa qabu waan fokkataa dalaguu eegale akkam gootan. Waan salphaa miti akkaan ulfaataadha. Ammas waan hamaa birootu jira. Yoo meeshaan kun hedduminaan oomishamee namni hedduun fayyadamuu eegale dhaabbileen hedduu antivaayirasii qopheessanii kaffaltii ji'aatiin kireessan. Antivaayirasii kana fayyadamuuf ji'a mallaqa kafaluun dirqama ta'a jechuudha. Yoo ji'a tokko kafaluu irraanfattan vaayirasiin kumaatamni sammuu keessan keessa seenee isinitti taphata jechuudha. Tana qofan seenaa. Jalqaba irratti chiippii gosa lamaa isiniif himee ture. Niiraaliin kennu waanii fi innitu isiniif hime. Waggoota muraasa booda inni sirii fi inni foortu oomishamee magaalaaf dhiyaata. Kanaafuu namni hundi mallaqa guddaa kafalee chiippii haaraa bitachuu qaba jechuudha. Yoo chiippii dullacha mataa keessaa qabaattan takkisuu taasoyitan yookiin daddaftanii deemuu dadhabdan yookiin hirribatu isin dida takki hirribaa ka'uu dadhabdan akka telefoona dulloomee taatan jechuudha. Osoma fayyadamtan isin harkaa cufama yookiin sagaleen hin dhaga'amu. Walumaa galatti qaamni keessan qajeelee hin hojjetu jechuudha. Ammas waan kanarra hamaattu jira. Telefoonni yoo biizii ta'ee isin rakkise akkam gootan? Faaktarii riiseet gootanii waan hunda keessaa qulqulleessitan. Namni chiippii kana sammuu keessaa qabu yoo tasa sammuun isaa riiseetuuf godhe akkam ta'a laata? Hayyee beeksisni telefoona irratti mul'ataa nu jeequ yoo sammuu keessatti mul'ate hoo? Beeksisa kanneen ofirraa dhaabuuf mallaqa kafaluun dirqama. Yookiin chiippii kana of keessaa baasanii chiippii gatii qaalii of keessa kaayuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Hedduun keessan waan kana akka taphaatti ilaaluu jirtan. Ana maaltu na dhibe? Chiippii kana ofitti hin dhiyeessu. Namni dirqina keessa kaa'uu hin jiru jechuu maltan. Dubbiin akkasii miti. Amma dura namni hedduu maayikiroochiip irraa haasayaa ture. Maayikiroochiip kana dirqiin nama keessa kaayuuf deeman jedhanii haasayan. Dubbiin akkasii hin jirtu. Namni fedhii ofiitiin maayikiroochiip kana of keessa kaayuu jira. Ofumaa fedhanii hospitaala dhaqanii maayikiroochiip kana na keessa kaayaa jedhan. Maayikiroochiip kun dalagaa namarraa salphisa. Fakkeenyaaf hulaa manaa banuuf furtuun hin barbaachisu. Hulaa makiinaa banuuf maayikiroochiip kanatu nama fayyada. Suuparmaarkeetii dhaqanii yoo bitan NFC maayikiroochiip keessa jiru kanaan kafalan. Telefoona keeshaa fuudhuun hin barbaachisu. Inumaa telefoona baatanii deemuun dirqamaa miti. Dalagaa ofirraa salphisuuf jecha nama hedduutu maayikiroochiip kana qaama keessa kaayate. Kan bireen chiippii kunis akkasuma. Osoo hin dirqamin namni hedduu jaalatee of keessa kaaya. Fakkeenya gabaabduu takka isiniif kenna. Mana barnootaa keessatti barattoonni hedduu bireen chiippii kana yoo of keessaa qabaatan, barattoonni chiippii kana of keessaa qaban akkaan ciccimoo tahan. Gaaffii barsiisaan gaafatu sekondii keessatti deebisan. Kaalkuleetara isaan hin barbaachisu. Maashina kaalkuleetara caalutu sammuu isaanii keessa jira. Yeroo qormaataatis akkasuma. Qormaata barataan sammuu qulqulluu qabu 100 keessaa 40 yookiin 60 argatu, warri chiippii sammuu keessaa qabu 100 keessaa 100 argata. Waan barataan kun daqiiqaa 30 keessatti fixu, isaan daqiiqaa 3 keessatti xumuruu danda'an. Warri yuunivarsiitii seenu warra chiippii kana sammuu keessaa qabu qofa ta'a. Namni hojii qaxaramus isaanuma ta'a. Namni sammuu qulqulluu qabu bakka hundatti fudhatama dhaba. Barumsi hin galuuf yoo baratee xumurees hojiin argatu. Haala kana keessatti namni hundi meeshaa kana sammuu keessa kaayachuuf dirqama. Namni hedduu qaamni tokkos isan dirqamsiisin fedhii ofiitiin mallaqa guddaa kafalee chiippii kana of keessa kaaya. Wanti kun tapha isinitti fakkaachuu mala. Elon Musk bara 2016tti piroojeektii kana jalqabsiisuuf $1 miiliyoona 100 ramade. $1 miiliyoona 100 jechuun mallaqa taphaatii miti. Uummanni taphatti hin jiru. Hayyoonni Islaamaa dammaquu qaban. Teknooloojiin kun waan salphatti ilaalamuu qabu miti. Waggoota muraasa keessatti mudachuu dhabuu mala. Tarii biyya teenya dhufuuf yeroo dheeraa turuu danda'a. Garuu addunyaan fuulduraa gamasitti deemaa jirti. Wanti hundarra hamaan ammoo artificial intelligence fi brain chip kun wal cinaa eegalamuu isaati. Artificial intelligence beeytanii maashina dalagaa ilmi namaa hojjechuu qabu hedduu saamutti jirudha. Sababa AI kanaa namni hedduu hojii dhabuuf deema. Waan namni guyyaa guutuu hojjetaa oolu inni daqiiqaa muraasa keessatti xumura. ChatGPT beeytanii yoo kanan beeyne addunyaa quban qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf waajjira tokkoof xalayaa katabuu yoo barbaaddan daqiiqaa muraasa itti yaaduu isin barbaachisa. Dabalataan dandeettii xalayaa katabuu qabaachuu qabdan. ChatGPT'n kun ammoo sekondii takka keessatti xalayaa ajaa'ibaa isinii kataba. Wanti isinirraa eegamu dhimma keessan itti himachuu qofa. Waan isin itti himtan irratti hundaa'ee xalayaa professional isiniif kataba. Kan biroo ammoo fakkeenyaaf viidiyoo isaa tokko dheeratu tokko yoo argitan garuu guutuu daawwachuuf yeroo gahaa dhabdan. Linkii viidiyoo kanaa ChatGPT irratti ergitanii summarize this video jettaniin sekondii muraasa keessatti dhaamsa viidiyoon sun of keessaa qabu gabaabsee isiniif kataba. Ammas artificial intelligence DALL-E jedhamutu jira. Kun ammoo fakkii qopheessa.
Amma mee daal kana banee footoo tokko naaf qopheessi jedhaan. Mangudditti ulee harkaa qabdu tan daandii baaburaa gubbaa deemtu naaf qopheessi jedhaan. Daal kun sakandii muraasa keessatti gaafii kiyya kana suuratti jijjiiree naaf fida. Suuraan kun footoo kaameraan kaafamee miti. Waan amma dura Google keessa jirus miti. Daal kanatu beekumsa qabu irratti hundaa'ee fakkii kana kaase. Waan kana osoo nama hojjechiisuu fedhee ogeessa qalamaan fakkii kaasu bira dhaqee yaada kiyya ibsuu qaba. Achi booda mallaqa guddaa kafalaaf. Innis mallaqa san fudhatee guyyoota muraasa booda fakkii kaasee naaf fida. Fakkiin inni kaasus tokko qofa. Daal garuu fakkii gosa 4 kaasee natti mul'isa. Yoo naaf hin taane jijjiiri jedhaan. Amma sakandii keessatti fakkii biroo naaf kaasa. Kan biroo ammoo dhimma fayyaati. Doktoroonni dhukkuba namaa beekuudhaaf tooftaa hedduu fayyadaman. Dhiiga nama dhukkubsaturraa fuudhanii keemikaala adda addaa itti makanii maayikirooskooppiin qoratan. Yeroo garii dhukkubni maayikirooskooppii jalaa dhukachuu danda'a. Artificial intelligence'n garuu haala salphaan dhukkuba maayikirooskooppii jalaa dhukatu arga. Inumaa yeroo garii osoo dhukkubni qaama keessa faca'ee hin beekamin artificial intelligence'n kun adda baafachuu danda'a. Haala kanaan gama fayyaatiinis artificial intelligence'n ilma namaa gargaaruutti jira. Artificial intelligence fi brain chip kun wal cinaa eegalamuun jiruu ilma namaatiif akkaan sodaachisaadha. Inumaa akka namoonni hedduu sodaatanitti artificial intelligence'n yoo akkaan guddate brain chip ilma namaa to'achuu danda'a. Kun ammoo diina ilma namaa ta'uu mala jedhanii sodaatan. Hoogganaan ChatGPT dhiyootana waan akkaan nama sodaachisu tokko dubbate. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong, and we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening. Rabbiin tumsa isaatiin nu dhaqqabu malee wanti as deemu sodaachisaadha. Waan kana salphatti ilaaluun sirrii miti. Yoo waan biroo dadhabne musliimoota piroogiraamingii baratan hedduu horachuu qabna. Namni waan kana hanga tokko dura dhaabbachuu danda'u nama piroogiraamingii beeku qofa. Maashinoonni ilma namaatiin oomishamanii addunyaa jijjiirutti jiran kunniin ilmuma namaatiin piroogiraam godhamanii hojjetan. Muslimni ogummaa kana barate ammoo lakkoofsa qubaati. Dammaquu nu barbaachisa. Ogummaa kanarratti xiyyeeffachuu qabna. Biyyoota guddatan keessatti ogummaan kun madda galii ol'aanaa qaba. Hawaasa muslimaa fayyaduuf karoorfadhaa, barnootatti jabaadhaa. Teknooloojii as deemaa jiru salphatti ilaalinaa. Zamana kanatti piroogiraamingii baruun akkaan ulfaataadha. Sababaan ammoo baay'inni isaati. Akkuma ilmi namaa afaan garagaraa haasa'u, kompiitarris afaan garagaraa hubata. Yoo xiqqaate afaan kompiitarri hubatu 250 hanga 2500 jira. Kana hunda barachuun hin danda'amu. Gurguddoon akka guutuu addunyaatti beekamtee argatan hanga 5ti. Java, Python, PHP, C++, Ruby kun hundi afaan piroogiraamingiiti. Icciitii jabduu takka isiniif hima. Namoonni hubannoo kompiitaraa qabdan kan piroogiraamingii baruu feetan Python irratti xiyyeeffadhaa. Viidiyoo kanarraa waan guddaa barattanii jirtan jedhee abdadha. Namoonni haaraa dhuftan chaanala kana subscribe godhaa. Laayikii fi sheer gochuus hin irraanfatinaa. Yaada yoo qabaattan kooment irratti naaf katabaa. Amma dura dhimma saayinsii fi barnoota ammayyaa irratti viidiyoo barnoota guddaa qabu tokko maxxansee ture. Namoonni daawwachuu feetan kunoo as tuqaa daawwadhaa. Fi amaanillaa.